بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برنوتا غري احباش واو غري عبد الله حرري جلون امه كينيان جلسا جرتو ساتلا جرا كوتايت انو تدبري اتنهادا ساتري الرسايت ساتله كل دريسي بابني اكنم نسيدان ندغ وري او كايته اسين اوريو فنيو قرقرين اسين ما فدچيسو داف humna namatti bobba'ee jirus ni saaxilama jechuudha. Amantiidha dubbiin iimaan amantiidha. Amantiin uleedhaan nama fudhachiisuun taatu. Ammoo ahbash uleedhaan isin fudhachiifnaa jetteetti warra angoo qabutti hirkattee humnaan dirqiin nama leenjisaa jirti. Yuunivarsiitiitti nama kumaatama walitti qabdee sodaachisaa ijjannoo isii kana fudhachiisuudhaaf carraaqaa jirti. Kun fashaluu qaba. Uummanni keenya kana fashalsiisuu qaba, diduu qaba jechuudha. Dhaggeeffatee gannaqee jallina qulqulluu ta'ee galuu qabaa jechuudha. Kanaaf itti fufna nutis. Kudha tokkoffaan balaa Abdallaa Habashiin ummata Islaamaa dhukkubni inni summiin ummata Islaamaa keessa inni facaasaa ture hedduudha lakkaawaa as geenye jirra. Kudha tokkoffaan maali? Jalliin inni barsiisurraa taabotaa sujuuda godhuu ni tahaa jedha. Taabotaa sujuuda godhuu ni dandeessanii jedha. Kabajuma isii ittiin yaddaa malee ibaadaa isii gabbarran je'inaadhaa jedha. Jallina hamaa fokkin waan baddu kana yoo nama isa rakkaa nama isa rakkaa hin jiru kitaaba isaa bantee ilaaluu dandeessa maqaalaatu sunniyyaa fuula 264 wanni haasofnu kun hundi waan ragaa qabaatti ragaa qabatamaatti olola akkasii irratti oofanii maarroo tahanii maar taqqasoo kijib fuula kitaaba sitti himne fuula isaa sitti himaa jirra jechuudha bantee ilaaluu qofa nam kijiba tokkollee nama rakkaa hin jiru firqaan ahbaashaa ta'amma biyya teenya humnaan qabattee jirtu ta majlisa ummanni balaadhaa harka qabateeni deemaa jiru ta warri siyaasaa humnaa fi diinagdee fi waan qabu hundaan bira dhaabbatee jiru firqaa jallinaati islaam muslimaa miti firqaa jallattee warra kararraa bahe kana ifatti haasoyna kaleessa haasoyne arras ni haasoyna borus ni haasoyna firqaa ummata muslimaa irraa achibaate jallina duula jallinaati ummata jallisuudhaaf karaa rabbii irraa baasuudhaaf waan deemaa jiru jechuudha. Kudha lammaffaan dogoggora Abdallaa Habashiin ummata muslimaatiin balleessaa jiru dubartiin qullaa haa deemtu jedhe labsaa hijaaba ni moromaa wahuma gartee qaama bifa qaamaa dha'u waan akka kaalsiillee ta'u bifa qaamaa kana waan hin mul'ifne qaqal'oo haalaan qaama nama qabdu ta birkiin keessaa mul'attullee yoo taate wahuma uffannaan wahuma darree xixiqqoo gartee qaama sattaru gogaan mul'ifne uffannaan sanumaatu wayaa jira kun ammoo qullaa deemaa jechuudha. Kana eessatti dubbatee kitaaba isaa Bughiyatu Xaalib fuula 279 irratti dubbate waan qabatamaati banii ilaali mormii waan gartee kijibni tokkollee isa rakkaa'amee qullaa deemuu hijaaba darbutti dubartii muslimaa kakaasaa jira jechuudha kun ammoo yahudaa nasaaraa biratti qeebalama guddaa argate waliif galte isaaniif taate dubbiin tun jechuudha warri mana barnootaa keessatti bakka hojiitti bakka adda addaatti hijaabatti duulaa jiru ijoollee dubaraata muslimaarraa hagoogii humnaan irraa guuraa jiru nafxanyoonni haaroyni jechuudha dubbiin tun ni taateef tanaaf Abdallaa Habashii garee isaa oka kaayatanii uummatattiin duuluun argame jechuudha. Kudha sadaffaa rakkoo gareen ahbash qabdurraa qiblaa islaamaa jijjiiraa turan ummata masjidal haraam kaabaa biyya makkaatti salaatu kan kanaa miti garritti salaatuu qabna jechuudhaan qiblaa islaamaa jijjiiruudhaaf biyya Ameerikaatii fi Kanaadaa keessatti ummata jeeqaa turan gamanan salaatinaa jedhanii ummanni didee ofirraa isaan oofnaan masgiida ummata muslimaa biratti masgiida biroo qiblaan isaa saniin faallaadhaa ijaaranii keenya kanatti salaataa jechuudhaan ummata adda qoqqoodanii wal afaan deebisanii yaa'ii guddaa ahbaashon gareen ahbaash yaa'ii guddaa ummata irraan gahaa turan jechuudha keessaa biyya Ameerikaa fi Kanaadaadhaatti kun mormii isaan qiblaa ummata islaamaa irraa qaban jechuudha kunis bal'inaan jaarsi balaadhaa Abdallaa Habashiin katabee ka jiru kitaaba Sharhul Bayaan jedhu keessatti fuula 249 irratti barreessee jira laaluu dandeessa akka qiblaa islaamaa moru akka qiblaa ummata islaamaa jijjiiruudhaaf qabsoo godhaa ture akka qiblaa kanan qeeballe jechuudha kudha afuraffaa rakkoo gareen ahbash qabdurraa salaata yeroo hajjiidhaa makka hogguu dhaqan
إماما مكة دوبا أكن صلاة أمة أفيرات أمة أفيرات قبا صلاة على أمني سن كافرة سبحان الله العظيم أمني مكة في مدينة صلاة جسو كعالم الإسلام اتهرتي علماء غرغدان كبجمون كن أحباش كافرة تسال لالاي صلاة جرت هدتنا وانجو أمة جدوت لبسات ريج لبسات ريج كنس بكما دايج مالين بكمه تصريح البيان كتاب إساك جو فولا دبافي صدو مساقل رتب سجل جار سكون جيج أكنمني أمة الإسلام إمام الإسلام بالبدا كانت صلاة هدن أكنمني إسان كفر التلال أكنمي جلنة إسان لال إرحيكت دولا قرآت ريج كنس جلنا بدا أمن علماء حرم لميني أمة كبجمو إماما أمة مسلم توتا الدنيا مسلمتون الدنيا إسان أفضل تلالي بكرتي كبجمتو خندور الإسلام جرنيج أمة ديني في صدار بيتي في وامدان بكمي كرشنا فرقو غرين همتون جلون عبد الله بشي أمتان قدافا جرتو جلين إسان برسيسن الرا قل لا فتملي صلاة نتهاجع كنمو كتاب إسا بغية الطالب فولا دبافي صدومي سدهت وديس جراي چوربن راقب جلين إسا كرا جهفا بلا عبد الله بشين أمة برسيسن الرا موسيقى دانسي في سربا hojjechuu fi itti nama yaamuu fi daawwachuunis ni tahaaja sirba hoyillee baasaa sirbaa ummata sirbisiisaa kun gartee homaan qabu jeeti ibsaa kanas kitaaba isaa sharhul bayaan fuula 161 ibsee sharri isaa rabbi nurraa qabu 17ffaa akkuma san harargeen biyya Soomaaliiti malee biyya Itoophiyaatis miti biyya Oromootis miti jee barreessaa kana kitaaba isaa شرح القويم فولا أفور رت لالوني دندما يجو كناس ربنا راديبس كودا سديت تفا جلنا عبد الله الحبشين أمة برسيسر را سهري فلفلا راغا حجة في نما حجة سونس نتاجي تبسا كنون دينو وان دين را على نما باسو وان راوان فقطا هدودا أوفاجرا تناف لنجي ساني تيفي تكليو هنكي بلنا أمة كي عقيدة أهل السنة والجماعة أبدا الرتب بوغا irratti goggoga bitamir gama lalina fala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili karale titiqqo gamana firqa tiqqo tabita demtu tamirga demtu takkallen qabatin kara rabbi sida kara balla kara rabbi ramakena qur'ana hadis fahmi salaf ummata kana kara sahaba nabi kenya kara imamman afrani isni gala kara tauhida kara kana ramakena da ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كان ربي نسني جي اكرب صداتني في شري غري تناجل ربي نواباسو امتك كينيا لي ربي هاتيسو لنجي حباشا وانجم لنجي مجلسا وانجم تكلم كي بلينا غرتين ددواتنا فالا اسلامات يونتو همنيس نغما كينيا اندبرسني ربي نسني رتي رغا احباشا يچون عبد الله حبشي يچون غري ام ديمتوتون فالا اسلامات وان اسلام مادي ومسلمه بيتين يرا هندم بقاسو دا منتي اسلام اتيادمي ادوي اسلاماتين كرور فمه ادوي اسلاماتين دوبا بوبا ديبا مويت فول لست اسمولاتو احباشا مقا مسلماتين ديما مقا مجلساتين ديما دوي دوب ادوي اسلام فر اسلامات يري تناف يا رب همتو دين كنيا رادي بسي يا رب همتو امه كنيا رادي بسي اللهم ادفع عنا وعن ديننا وعن شعبنا كيد القائدين ومكر الماكرين وشر الظالمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.